مي هايدر مال تجرى حال أبدين الرجل حال كميتي أمتا كان الراهو وني قمو مالي أكو أمسا دبرسات ورتان شيء بصافة ودين الله ومني هابيكو مال الرجل أكسما سمو أمتا كان الراه مال إغانية كجد ويادة دونو دبرسيتي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بليون أستاذ ون ريوتا غري تيك تاك أنا قبا جرت هندم تجسنو سوتشي اسمي رجل ثاني قال الراقو بق أبنا أستاذ بساو جنتني دقي فتاة الرلايبري في إنه في حالنا ميجو في نتوريو رب سنرها جالتو واجد نرجع لا واسطة هند جلابها إن شاء الله وإن قدنا من واللي في يادو ده وإن أكان رفتشي سجويا راكسا توكو المنا ما نممان كيسا قداني نمني صدركا هنگ بنينسي yaaduu wallaalee dhalli namaa za'itii danfaa itti nammee gubbarraa haga ilaatti qaama irraa quunca'ee gurraacha irratti warra qoosu argaa turre. Warra za'itii boraafatee laayivii seenii argan ijoollee teenya keessa. Warra gaafa ijoolleen wallaahi namni guddaan tokko maqaa isiniin dhahu maal naan jedhe Haayidar dhiise afaan Oromootiin afaan Amaaraatiin dubbadhuu furmaata hedduutu argama. Warri afaan Amaaraa kun uummanni Musliima afaan Amaaraa dhaga'u kuni waan akkana ajandaan godhani dhiisa ummata kana wajjin haasa'ati afaan Amaaraati waan dandeette himaati uummanni sin cinaa dhaabatan jedhan namaan naan jedhe wanni har'a agarre waan akka malee qalbii nama cabsu dhugaa dubbachuudhaaf osoo haala amma abdiin keessa jiru rabbiin isin garsiise osoo suurama tokkocha asin tiktaakitu nayyamneef malee isin mul'ise jireenyi kun hundi isin jibbisiisee wallaahi laayivii kana sidhiiftanii bara deemtan. Annaqee argeetini maal qaba osoo du'ee seeraan dhiqnee awwaallee biraa galle jedhee hawwe. Wallaahi laazim. Mucaan diimaan kun gurraachee kasalli isarra diimaadha. Namni suuraa ganama argisan hanga sa'aatii za'itii irratti jigee hanga ammaatti iitaan qaamaa quunca'uun qaama isaa hundi hanga ammaa dabaluu jira hanga sa'aatii ammaa kanatti. Sagaleen ka isaatii miti, fuullee ka isaatii miti, qaamni ka isaatii miti. Jireenya keessaa si baasee osoo lubbuudhaan jirtu akhiraa si erga yoo isa argite ilaalte. Haalli inni itti jiru afaanin ibsuuf namatti ulfaata. Ani namoota akka malee garaa jabaatan keessaa tokko ana akka laaftutti hin boo'u laakiin ammoo seenee yeroo lama lalee osoo mana argin mana irraa jige. Ijaarraachi zooreetii wajjin haasa yeroo inni dubbachuudhaaf sagalee fagoo biyya biraatti lallabamtu fakkaatu yeroo inni dubbisu ija keessa ilaaluu dadhabee jechuudha. Saniifi wallaahi warri mana yaala Kirlaand illee haa galatoomanii tajaajila addaa kennuu jiranii qaamni bulchiinsaaf nageenya magaalaa Shaggarii naannoo Furiidhaatis hedduu tattaaffii irra jiranii abbootiin qabeenyaa akka Sheek Jamaal Jifaallee dhufanii ilaalanii waa yaala isaaf mana kanatti barbaachisu hunda anaa akka fala yennaan gaafa mana warra abbootii qabeenyaa Kirlaand dawwalanii lakki sirraa hin fuunu nutu kafalaa waan asii barbaachisuu fi nutu kafala rakkoon hin jiru mana keenya dhuftaniitiin isinirraa mallaqa fudhadhu jedhanii mallaqa guutummaan yaala Kirlaand ofii isaati guutumaan guututti cufee humna keenya ol waan ta'eef gara biraatti ooftanii bakkuma biraatiif qophaa'aa jedhanii akkasuma shayinii keenya Sheek Jamaal mallaqa kaashee akkaawuntii irratti ammas dabarsee fi jira akkaawuntii Abdii Raggaasaa irratti sanii fi wanni namni kun hatattamaa yaalamee fooyya'uuf iyyuu mallaqa guddaa akka barbaachisu doktoroonni irra deddeebi'anii itti himanii jiranii kan nu biraa rakkoon tokko illee hin jiru. Nuti asii ambulaansiidhaan wantoota barbaachisu hunda hin goona bakka biraatiif mana yaala biraatiif yaala akkanaa kan Itoophiyaa keessa mana yaala lama qofa jira. Kooriyaa fi mana yaala wiiti jira. Mana yaalaa san akka guyyaa buruu deemuuf yaala kanallee argachuudhaaf ammas sharxiin tokkoffaadha qaamni isaa ka'ii ta'aa jiru kunii fi qaamni isaa luqqa'aa jiru kun dhaabbachuudha qaba garuu akka amma dura isaan muuxannoo qabaniin dhiitaan qaamaatii fi dhukkubbiin isaa kun keessattuu dhiita'uun qaamaa
sa'a 24 oliif itti hammaataa deema malee qannasaan deemu yaala argachuudhaaf dirqama dhiitaan qaamaa kun dhaabbachuu fi sirraa'uu qaba. Sanii fi wanni haalli abdiin keessa jiru haala baay'ee ulfaataadha. Warroonni har'aaf akkanatti hirmaataa illee hirmaadha. Inshaallah guyyaa birullee sagantaan guddaan tiktaak irratti ni qabama jedhetii yaada. Namni silaa waan isa fayyaduun akkanatti walgahee osoo godhuu danda'anii fi osoo dalaguu danda'an namni dhiisee kun dhufee haadha manaatti itti jisse jedha. Kun dhufee akka waan ofii isaatti cidha godhee itti fuudhetti. Kun dhaqee kiristaana itti jikse jedha. Kun musliimuma kana godhe jedha. Namni akhiraan itti jirtu waan hin argine, waan hin dhageenye, waan hin gaafanne hunduu tiktaak irratti fi feesbuuk irratti yuutuub irratti shaqqaluuf jecha yeroo ilmi namaa nama zayitiidhaan gubataa laalaa abidda addunyaa gubbaatti akkasii nama gubbaa dhaabbatanii yeroo ilmi namaa waan akkasii godhu wallaahi waan jennullee dhabne waan kunis wallaallee malli nu harkaa bade inshaallah obboleewwan keenya ka biyya alaa jirtan ka biyya keessa jirtan Yaasii qaba ustaadha. Mee dhiifama obboleessi barnuti galtee madhageenne malee dachiin akka jiru bakka biraa jiran yaadatta. Rakkuma kanaan hubanne mee ati bira jirta wanni irraa hubatte wanni nu qulqulleessitu waan tokko nutti akkuma miidhama isaatiif sadarkaa miidhamni isaa irra jiru nu ibsite kana galteen galte tun qaama kamiin galte waan jedhu soo waan irraa hubattan tokko nu ibsitanii barbaanne maal beektaa namni ghaibaa keessa seenaa akkuma jedhamu gareen ajandaa godhatee amantaa lamaan walitti buusuuf deemutu jira. Gariin maatii keessa jira. Waan kana mee wanni irraa beektan wanni irraa hubattan maal inni ifa nu baaftan? Ustaaza dhimma kana guutuu miidiyaatti fiduun tokkoffaa waa hedduu balleessu jira fayyaa isaa irratti illee. Akeekkachiisa adda addaa jira kallattii adda addaatiin. Dura wanni hawaasni keenya beekuu qabu namni waan biraallee barnoota illee dhabee fiilmii dhuma Turkiitii fi fiilmii Amerikaa ilaalee xinnoolee ta'u siyaasaa keessaa hubata. Namni maan durriyyeen fiilmii ilaaltullee siyaasaa xiqqoollee ta'u keessaa fudhatti. Namni keenya maaf akka akkanatti fawudaa ta'e naaf hin galu naaf. Namni hisaaba godhuu irra jiraata. Aqliin namaa kun yoo hin dalagne rakkisaadha. Fakkeenyaaf namni tokko akka fakkeenyaatti namni musliimaa tokko nama kiristaanaa yoo waa godhuu barbaade fakkeenyaaf jedha beekaa. Yoo waa godhuu barbaade mumkin ofii dhaqee waan godhu ta'a. Kiristaan akka isaatti ajajuu danda'a. Fakkeenyaaf. Namni haala adda addaatiin kan muslima wanta jechuu barbaadu kallattii nama muslimaati itti dhaquu danda'a. Namni haala adda addaatiin ofii isaatti dhaquu danda'a. Haalli namni itti waa nama miidhu waa hedduudha. Wanni jechuu barbaadu maalidha? Amma keezii dhimma akkuma seeraafeera biyya kanaattu keezii seerri harkaa qabu tokko miidiyaatti ol baasuun yakka guddaadha. Yoo haala adeemsa warri seeraa gubbaa jiran sanii fi waan hanga warri seera namatti himisan odeeffannoo seeraa san miidiyaa irratti gabaasanii irratti keessa dabranii akkana jechuun dhoorkaadha. Lammaffaa immoo seera biyya kanaatti nam tokko hanga murtiin irratti murtaa'utti malee abbaan fedhellee shakkamaa ta'a malee yakkamaa ta'uu hin danda'u. Abbaan barbaade haga gaafa dubbiin addaan bahee dhugaan addaan mirkanaa'utti namni sun shakkamaa jedhamee yaama malee yakkamaa jedhamee akkamammaa miidiyaa irratti ebaluun nama barbaade ol baasaa gabbuusan kanaa mitiyyuu fakkeenyaaf irra addisuun obboleessa rifatee naadir madhaa jedhee warri seeraatis jechisan akka biraatti fudhatee guyyaa irraa hidhaa jira. Warroonni kuwwan ammoo sagalee isaa kan amma dura waraabamee fi dhimma waan biraa fuudhaniitiin kun isarratti illee yaalirratti dhiibbaa qaba, nurratti dhiibbaa qaba, akka isan gargaaree dhiibbaa qaba, hatta hospitaalillee dhiibbaa qaba, mana yaalirratti illee dhiibbaa qaba. Waa hedduu dhiibbaa qaba. Namni keenya maaf akka mataa akkanatti jabaatan ammoo naaf hin galu. Hundaafuu ammaa fi namni zayitii kana zayitii liitira 5 danfisee qaama isaa osoo inni rafu gubbaa itti gadi naqee shugguxii qabatee ableedhaan mormarraa muruudhaaf yaaliin taasifamee mul'ata kokkee irratti. Yaaliin taasifamee fi gogaan xiqqoo cite ni jira. Shugguxi illee ablee illee qaama seeraa dhufee harkaa fuudhee nama waan kanarraa shakkame illee fuudhanii mana amala sirreessaa mana hidhaadhaa geessanii qorannoon itti geggeeffamaa jira. Akkasumallee
dhimma biraatiif ta'e dhimma miidiyaa irratti sagalee san gadhiiseef ta'e hin beeku obboleessaallee addisuu raggaasaadhaa fuudhanii inni illee hidhaa jira inshaallah warra gama seeraatiin jiru kana guyyaa boruu hubachiifne itti himne qaama dhimmi ilaalatu waliin hojjanneetiin akka obboleessi isaa hidharraa bahu yoo rabbi biraan taate guyyaa boruu wanta hojjennu keessaa tokko isa hidharraa akka hiikamuudha san gochuudha kanaan alatti amma kiristaanni godhee islaamni godhee waaqeffataan godhee namni dhuunfaa godhee ofiin akkasuma godhee wanni irra walii galuu qabnu namni kun miidhamee jira rakkoo ol'aanaa fi rakkoo guddaa keessa seeneetiin jira saniifuu amma wanni isa barbaachisu maalidha isa deeggaru isa gargaaruudha waan qabnu cinaa dhaabbachuudha waan qabnu gargaaruudha furmaanni jiru kana malee kun haadha manaati jedhee kun islaama miti kiristaana jedhee kun kiristaana miti muslima jedhee adeemsi kun sirriidha miti hawaasni keenya waan akkanaa kun fuulduraafillee gatii nama kafalchiisa wallahi gatii nama kafalchiisa nuti hagam akka rakkannee ganama kana galgala kana nuti beeka sadarkaa biraatti namaan deema waan ta'eef ajandaa keessatti isin harkaa dhaabeen isin harkaa wanta jedhee inshaallah gargaarsi amma mana kanatti eegalame borullee inshaallah warri garii shahaadatis odeeffannoo qaban fakkaatan hundi isaanii lallabataa oolan akkuma duraatti lafti nagahaa jedhanii hin dhageenyeef nu banneef natti fakkaata jedheeti yaada inshaallah guyyaa boruu Ahmad bira turani guyyaa boruu dhimma biraatiif namni tiktokii baratee taa'uun guyyaa boruu namni dhimma biraa lallabachuu maal gochuu dhimmi sun hundi yoo rabbi biraan ta'e cufamee dhiifamee guyyaa boruu waan obboleessi keenya itti wal'aanamu yookaan mallaqaan wanta ta'u taate ani jala sararee gubbaa sararee wanti inni himu warri miidiyaalee gargaarsa irratti hirmaatu baate illee abdiin ni yaalama abbootii qabeenyaa hedduu biyya keessa jira hedduu biyya alaatii qabna ammoo as keessatti anillee atillee waa buufannuun dhaamaan akka mataa kiyyaatti wanni takka anillee irratti hirmaachuu illee baadhu inuma taatee yaada kanaafuu obboleessa keenya gaafa nagaa goota keenya hayyuu keenya jechaa jajjabeessaatiin baane guyyaa kana asii duuba guyyaan cina dhaabbatanii sanii fi guyyaa boruu akkasitti dhagahaa wal dhageessisa galatoomaa yoo gaafii biraan jiraan Bilal takkatti naa kenni. Biluu. Ayyee. Bilal assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dogar mujii seenne jechuu barbaadeeti yaada hoo jiraate booda. Bilal yaada narraa fuute. Sheettamaa millee dar dubbate bakka amma yaada walit deddeebisuuf sheeka yaada walit deddeebisuuf isin biraa buuna yaada walit deddeebisuuf nama ruhii hin jiru ruhii isaa dhaqqabuun garagara waan jiru gurbaan addaan nuu baase waan ta'eef heydar addaan nuu baase waan jiru ka garee shahaadaallee waan itti jiran muluun argina guyyaan dubbannu har'aa miti waa hedduu taasisabaa jirra ammaaf nama 400 kana daa'ileellee nama hedduu dhufe haasaa biraa walit deddeebisuun isa miidhame akka malee miidhame ka addaan baasu seerri boruu addaan baasa qorataa jiranii nuun jedhan asirra bifa kamiin dhayamee akkam ta'ee dhiifne nama amma jiru kana irra fayyadamne isa qarqaaruu daa'ilee hedduu jiraa jechuu barbaade haasaa kana asuma dhaabaati wanti amma isin barbaadan seera bira jira seerri addaan baasa asuma dhaaba gama qarqaarsaa deebi'aa jechuu barbaade dhiifamu wajjin. Tanuma wanni jirtu durallee kaayoo ittiin kaanillee kanuma abdii waa lama nurraa fedha yeroo ammaa kana namoonni dhimmi qaamni ilaallatu ijoolleen achi dhaabbatanii hojjetaa jirani yeroo ka'umsa kanallee goonu waa abdii waa lama qofa nurraa fedha tokko du'aayii nurraa barbaada akka islaamaatitti du'aayii godhuufiif nu barbaachisa lama maal ta'e akkam ta'e maaltu faana beeka jedhu qaamni waan kana godhe seera jala oolee jira qorannoo kanaaf ammoo hiikattiin kennu uummata islaamaati. Kijiba dubbachuu nurraa eegamu warra qaamaan bira jiru waan kana adda baasa waan jedhu irraa qabadhee akka baay'illee kanuma kanaaf tokkoffaan du'aayiidha lammata ammoo faayinaanshaali namni kun yaala barbaachisaa adda mana uummata nama kennaa seeneetiin isin dandeenya waan kana jedhanii malee ganaa waa hedduu jira baasii alaa meeshaa bitantu jira gulukoosii maalii wantoota adda addaa waan baay'eetu jira wanni kunniin bitamuuf ammoo irra hojjechuu qaba faayinaanshaali ganzaba mallaqa gargaaruu qabna kan jedhu irratti xiyyeeffannoo kaafne haga humna kennaatiin waan dandeenye haa dhiibnu waan jedhu irratti walii dhufne kanaaf namoonni waa qaban yookaan ammoo dandeettii qaban yoo waan kanallee ka godhan taate nu ammoo
waan dandeenye asitti hojjennu kan jedhuun kaane waan ta'eef garuma hojiitti haaseennu dhaamsarra booda dhaamsa takka qabaa. Haayidari booda irratti waan tokko si himuu danda'a waan ta'eef fakkeenya muuxannoo qabaa. Nama dhibamee nama waraannamee waggaa lama waliin ture ni yaadatta. Oromummaa nama waraanname san akkamii akka dabarsee achi keessa hospitaala keessa na beeka. Waan beekurraa yaada muuxannoo kee booda isinii kenna ammaaf ammoo lubbuu namaatu tara. Garuma niyyaatti adeemnee waan kana haa goonu jechuu barbaadan namni 700 kun Ustaaz Abuzar itti fufa.